Ani garuu waa'ee kee waan ani jedhu baay'ee ni qaba kan garaa si cibsuu jechan dhabaa isa kam dubbadheen isa kam. Tole baga nagaadhaan dhuftee maqaan keenyu jedhama eessarraa dhuftee Waaqayyoos waddaa kanatti maal siif godhee meerraa jalaan saba Waaqayyoo dubbadhu. Maqaan koo Faarfattuu Adaanech Bulchaan jedhama. Wanti lafa kanarratti Waaqayyo nuuf godhee waan guddaadha. 14 Sanbata darbee jechuudha gara lafa kanaa dhufne. Tu gara lafa kanaa hin dhufiniini wanti dhugaa bahu waa'ee soddaa kootiidha. Darbee waa'ee obboleessa kootiidha. Ji'a fixaniiru ji'a facaasaa darbee jechuudha. Soddaa koo dhukkubee biyya asitti rifeerii godhanii isa booddee rifeeriidhaan addana dhufanii asitti hospitaala torbee tokkoof guyyaa lama ciisanii dhibeen isaanii mul'achuu hin dandeenye. Dhibeen isaanii kunis dhiiga fincaa'achuudha. Afaan keessa tof godha. Daqiiqaa muraasaaf tof godhee karaa tof godhu sana dhiiga dhangalaasa. Isa booddee irraa dhaabbata. Fincaan garuu torban 3 irraan dhaabbanne jechuudha. Fincaan isaanii dhiigumadha kan isaan fincaanii. Torbee tokkoo fi guyyaa lama hospitaala taa'anii dhibeen isaanii mul'achuu hin dandeenye. Kana biraanii sababii dhiigni keessaa bahuu fi dhiigni isaanii irratee gala deema. Isa booddee dhiiga obboleessi isaanii akka kennaniif itti malee obboleessi isaanii dhiiga laatanii fi isa booddee ammumayyuu sumaaniyyuu dabaluu hin dandeenye dhiigni isaanii dhiigni leetirii 4 akka bitamuuf nutti manii. Isa booddee asitti dhiigni bitamee hojjetamuu fi maashiniin kan hospitaalaa dhiigan hojjetu jennaan bakkee irratti birriidhaan dhiigni hojjetameetu dhiigi kennamee fi isa booddee kanumaan iyyuu furmaata argachuu hin dandeenye Phaawulositti asitti rifeer godhanii isa booddee rifeeriidhaan Phaawulos hospitaalii deemanii gaafa deemanii achis torbee tokkoof guyyaa 2 bulanii dhibeen isaanii mul'achuu hin dandeenye ammallee achumatti iyyuu jechuudha. Achittis gaafuma dhaqanii kaasanii dhiiga akka isaanii kan biraa fudhatanii eegalchiisan ammumallee akkuma asii fi dhiiga fudhachaa turan jechuudha. Dhiiga kan namaa jechuudha bitamee hojjetamee laatamuu fi jalqabamee isa booddee torbee tokkoo fi guyyaa 2 achi turanii dhiiga kan namaa fudhachaa turanii isa booddee achitti furmaata argachuu hin dandeenye torbee 2 fi qorichaaf marfee manatti siilaannaa. Isa booddee erga qoricha kana fixxee deebitee dhuftee beellama siilaannee guyyaa nutis waamnutti deebitee dhuftee lafee dugda keerraa dhiiga fuunee dhiigni kun immoo biyya laatti ergama. Isa booddee yaaliin achitti sii godhamaa jedhanii ishi jedhaniitu isaanoo 14 qidaamee darbee jechuudha beellamaanii qorichaaf marfee fudhatanii hin galanii 14 Sanbata darbee ganama iddoo kana fidi. Gaafa iddoo kana fidu galboofneetu as iddoo kana dhufanii yoo yaadatusee qixa sanarra ta'aa turanii isa booddee kaasanii raajinii achas baasanii dhibeen kee maalidha jennaan ergin qabamee torbee 3 olidha dhiiguman fincaa'atee jedhanii isa booddee asitti jechuudha kottadhanii asii ol seejitti baasanii bishaan haalaandii guutuu dhusiisanii fichisiisan. Jaanna guban guddisee fincaa'aa taphatee nama jedhamu harka keessanitti qabaame gubaa'e. Dhiiga Kiristoosin saatii ammaatii kaasee noormaalii godheeraaf. Alabaaziin taddoon okkotoo jina kurra faayadoo. Isa booddee dhaqiitii fincaa'ii fincaan kee ilaali jedhanii daaqonoota keessaa nama tokko duukaa buusanii akka isaan ilaalan godhanii. Kan bodeessoo dhaqi fincaa'e. Fiigi dhaqi agarsiisaa karaa mana fincaanii. Sa'aatii sana jechuudha dhiigni isaanii kan fincaaniin bahu jechuudha qulqulluu ta'e. Isa booddee dhufanii inni daaqoniin duukaa ba'ee argeera qulqulluudha fincaanuma noormaalii fincaanii jedheen. Nama Waaqayyo obboleessi kuni waggaa 2 guutuudhaaf dhibeen kun kan irra ture. Waggaa 2 guutuudhaaf dindee fincaa'u na keessaa iyyuu gaafa boommoo baay'ee nama humnaa oliidha. Mana yaalaalee iddoo deddeebiin hin jiru. Achi naannoo Amaaraan ture naannoo Amaaraatti mana yaalaatti deddeebi'aa ture. As gaafa dhufus immoo addunyaa immoo yoo opereeshinii taate malee waan tokko faayidaa siin qabu naan jedhanii saatii amma sinnaa kanattan garuu deemee gaafa ilaalamu akka kanaan duraa utuu hin taane noormaalee tan fincaa'ee jedha sabni gootaadhaaf godhata fidaa. Isa booddee fayyanii torbee 2 qorichaaf marfee kennameef sana laatanii fi asitti jechuudha
guyyaa gaafa kamisa darbeedha kan isaan qoricha sana marfee sana raawwatanii isa booddee xumuranii ka'anii erga isaan xumuraniiti beellamni isaanii Phaawulosii kan isaan waamanii har'a ture. Har'attidha kan isaan waaman kaleessa deemu turanii har'a dhiigni kee fuudhameetu lafeerraatii biyya laatti ergamee achitti yaalii sii godhamatti jedhanii. Isa booddee gaafa kamisaa qoricha fixanii erga gaafa sitti kadhatameeti dhagna isaaniirraa wanti mul'atu hundinuu ni shifshifii ta'e irratti yaa'u sunis irraa harca'ee dhiigni fincaanii ba'u sunis fincaanii isaanii qulqulluu ta'e achiin booddee gaafa qidaamee dursa utuu Phaawulosiin har'a hin deeminiin beellama sarraa utuu hin deeminiin jechuudha. Naashinaalitti asitti birriinumaan dhiiga isaanii hojjechiisneetu ilaallaa jedhaniitu fayyinni ta'eeraaf waan ta'eef shakkiidhumaanii deemuurra jedhanii ilaalchisan. Isa booddee gaafa qidaamee gaafa deeman hospitaalatti ilaalamanii noormaaliidha dhiigni keessa noormaaliidha waan tokkoyyuu dhibee hin qabdu ati fayyaadha jedhanii nagaa ta'anii gara Gooftaadhaaf ililleef galata dhiyeessaa. irra deebi'aan galateeffadhaa Waaqayyo. Mee walumaa gala dhibee kanaanii hammamiif rakkatanii? Dhiigni isaanii kan inni karaa fincaanii dhangala'u jechuudha torban sadiif. Dhugaa Waaqayyooti namoonni arganii as keessaatiin kan beekan jiru jechuudha. Isuma dhugaa dubbachuu fi al tokkoof torban sadii fi fincaan isaanii qulqulluu ta'e hin beeku. Dhiigadha kan isaan fincaanii. Kana qofa miti argumarraan illee fuulumarraan afaan keessaan illee xof jedheetu irratti yaa'a gaafa irratti yaa'u karaa yaa'u sanaanii dhiiga daddarbata. Erga gaafa kadhatameetii garuu dhagni isaanii guutummaan nagaadha. Fincaanni sunis irraa dhaabbatee guutummaan guutuutti nagaa ta'aniiru. Gooftaadhaaf galataa ilillee dhiyeessaa. Amma dhiigni isaanii gara biyya alaa deemuun isin hafee riferii inni jedhame isin hafee walumaa gala dhiigni isaaniis inni kanaan dura dhiiga fincaa turanii amma fincaan qulqulluu ta'e karaa hundumaatiin noormaalii ta'anii fayyaa ta'aniiru jechuudha. No nagaa isaaniidha bakka noormaaliidha nagaa ta'anii kaleessa deemu turanii beellamni isaanii dookteriin kan inni waame Phaawulositti har'a ture garuu noormaalii ta'anii gara biyya isaaniitti iyyuu galaniiru nagaadha. Gooftaan si eebbisu mee saba kanaa fi Waaqayyo hojii guddaa akkasii lafa kanatti siif hojjete mee dhaamsa akkamii dhaamta? Ishi kan biraa dhugabaatii tokko nan qaba. Gaafuma sana jechuudha xumura irratti afeenii warra bishaan galataa qabatan duukaa ba'ee nan karadhe. Obbolaan koo immoo obbola nama lama qaba hangafoonni koo lamaanuu isaanii shufeeriidha. Lamaan isaaniitu qabame mana dabaa jira ture. Inni tokko asitti qabamee hidhamee jira. Inni tokko gaambeellaatti qabamee gaambeellaa jira. Fageenyaaf namni dhaqi deemee hubate illee jiru isaa gaambeellaa jechuudha. Isa booddee as ba'eenii maalirratti akka kadhachifannu gaafanu gaafatanii obbolaan kun nama lamatu qabamanii mana dabaa jiru jedheeraa jedhan. Isa booddee harka koo na qaban akkasitti harka kee ol keessa godhadhu naan jedhanii harka koo kanarraa harka isaanii ka'aniitu hafuura zariitu ijoollee kana rakkisaa hin ba'uu dhuftee dhugaa baata gidduu kana naan jedhanii. Isa booddee obboleessi koo jechuudha inni gaambeellaa jiru torbee kaleessaa achiitii mana hidhaatii gadhiifamee torbee irraa as dhufee nu bukkee jira waa'ee isaaf illee Waaqayyoon naa galateeffadha. Dhaamsi ani qabu waldaa kanatti jechuudha. Isuma dhugaa dubbachuu fi harki Waaqayyoo lafa kanarra jira. Isuma dhugaa dubbachuu fi harki Waaqayyoo karaa raajiisaa in hojjeta. Dhaloonni lafa kana dhuftanii isinitti buyyuun barbaachisu maaliif ree waan dhokataa utuu hin taane waan mul'ataadha waan jiru. Wanti jiru wanti isin argitanii wanti dhugaa ba'amu kuni waan fageenyatti sagaleen ta'edha osoo hin taane mul'ataatti wanta Waaqayyo hojjetedha. Istuma isin argitanii ija keessan duratti waan Waaqayyo hojjetedha. Shakkii kan hin qabnedha jechuudha. Namni iyyuu isinitti himuun barbaadu kuniyyuu fayyaan isaayyuu amanuu isin gaafata jechuudha. Kanaafi lafa kana gaafa dhuftan amantii qabaadhaa. Ilmi Waaqayyo lafa kanarratti hidhaa nama Waaqayyo kanatti fayyadamaan jedha eebbifama. Gooftaan si eebbisu sasi gargaara gooftaa kee biraa dhabii.